Yooyaa ashamaa kam jirtu harka fuune kabajamtoota daawwattoota maatii kunis jira miidiyaa. Kunis jira miidiyaan egaa yeroodhaan beektota hayyoota dhimmoota hawaasaa ilaallatu fi kanneen biroo irratti yeroodhaan kan isinii dabarsu amma jalqaba. Turtiin keessan ammas nu wajjin ta'u affeera keenya gamanaati. Turtii gaarii. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan jiraatan. Mee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii daawwattoota keenyaaf. Ulfaadhaadha waan affeertaniif. An Dr.Dawwit Uddeessaa jedhama. Barsiisaaf qorataa yeroo ammaa kana qindeessaa qorannoof piroojeektii idil addunyaa ta'ee tajaajilaa jira Yuunivarsiitii Bu'ee Horaa keessatti. Gaheen ittiin beekamnu inni guddaan qorannoo fi barsiisuudha. Mee sadarkaa barnoota keessanii fi haala guddina keessanii? An sadarkaan amma irra jiru PhD jechuun yookiin assistant professor jedhama. Kanaaf barumsi yeroo eegallu akkuma beekamu jalqabaa kaasee sadarkaawwan bu'aa bahii guddaa keessa darbuudhaan long life jechuun yeroo dheeraadha amma yeroo dhimmi barnootaa yeroo kaasnu elementaryidhaaf bara seenaa barnoota koo yaadadhu bara 1983 irraa ka'a barnoonni kiyya. Gaafa sana baadiyyaa keessatti kutaa tokko irraa eegallee haga barnoota xumure kan jedhu waggoota 34 keessatti nan qabadha. Gaafa PhD kootiin eebbifamu sadarkaa manaatti waliin goone maani deemsa waggaa 34ti. Deemsa waggaa 34 kana keessatti waggaa 23 barnoota irratti hin dabarse. Kutaa tokkoof haga kutaa 12 hin beekama. Achi waggaa 4 digirii fi waggaa 2 maastersiidhaa fi waggaa 5 PhDdhaaf yoo ta'u waggaa 23 jireenya kiyya keessatti umurii Daawit jiraatee jedhamu keessa waggaa 23 mana barumsaa irratti kan dabarse. Har'aa fi sadarkaa PhDtiin Yuunivarsiitii tajaajilaa jira jechuudha. Barsiisaa Yuunivarsiitii Bulee Horaa kan ta'an Dr.Dawwit Uddeessa wajjin turtii taasisaa jirrudha. Ammas turtiin keessan wajjin ta'uun affeera keenya gamanaati. Bakki dhalootaa yoo isinii kaasee ganda Gudubaa Bururii jedhamu naannoo barbareessa yookiin sikkoo jedhamutti dhaladhe. Kana jechuun daandii asfaaltii ijaan arguudhaaf yeroo har'aa daandii yeroo ammaa kanatti jechuudha gaafa sana doon taane sa'aatii tokkoof walakkaa haga sa'aatii 2 deemsisa. Magaalaa gahuudhaaf sa'aatii 4 fudhata. Baadiyyaa akkasitti dhaladhe. Maatii horsiisee bulaa yeroo haala amma jireenya biyya keenya keessa jirtu keessatti akkaataa maatii gadaanaa jedhamu irraan dhaladhe. Maaniif naannoon isaan jiraatanus horsiisee bulaa haalli jireenyi maatiin keessatti ittiin baradhe haala garmalee dadhabsiisaa ture. Ta'u garuu carraa waldhaansoo dadhabbii abbaa kootiif keezootii jiru gara mana barumsaatti na fidani. Sanaan ta'ee carraa barnoota argadhe lafa akkasiitii bahee har'a sadarkaa kana gahuu danda'ee jira. Yeroo ijoollummaa keessanii carraa barnoota seenuu akkamittiin argattan? Gaafa san jiru jechuudha. Tokkoffaa abbaan koos gaafa rakkoon kun irra dhaqqabee hamma lubbuun na darbu ga'ee natti boo'aa turanii hin beeka abbaan koo deddeebi'aa loon kiyya nama dhabaniidha boo'aa ture abbaan koo. Darbuu kooti akkaataan inni ittiin boo'aa ture loon kiyya nama dhabaniidha. Maaliif expectationiif waan inni itti durnaaf yaade san. Achiin booda gaafa gara barnootaatti deemuun kooti ejjennoo qaba. Gaafa jalqabaa dhaloota kiyyarraa yoon kaasu gaafa dhaladhu maatiin kiyya abbaan kiyya ijoollee 21 qaba. Ijoollee 21 keessaa nama 11ffaa ture. Gaafa dhaladhu jechuudha haadha lamarraa nu dhale abbaan koo. Gaafa dhaladhee diqqeenyummaa kootiin abbaan ijoollee dhale keessaa laalee hiree isaanii murteessa yeroo baay'ee hawaasa keenya keessatti. Gaafa na argu abbaan koo diqqeenya kiyyarraa kaasee mucaan koo nama looniiti jedhee looniif na murteessee ture. Loon akka tiksitan? Akka loon tiksuuf nama loonii argadhee ijoollee dhiiraa 10 qaba. Ijoollee 10 keessaa nama 6ffaadhaani. Ijoollee duraan darban namoota gurguddaan jiran sun adoo jiranu gaafa dhalu ilaalee tani akkasumatti ilaalee mucaan koo loonii fedhee na murteessee ture. Ta'ee garuu rakkoon qaama hir'inaa kun narra dhaqqabe jechuudha. Ana barnootatti kan na fide irra caala rakkoon na dhaqqabe sana. Gaafa rakkoon sun na dhaqqabu maal jedhame jechuudha hawaasa keessatti dhalanne keessatti waan hin beekamneef mucaan kun sin fayyadu mana barumsaatti gatii jedhame.
Inni kun hariyaa keessaa fi nama keessaa fi sin fayyadu mana barumsaatti gatii jedhanii mana barumsaatti hin gatamee jechuudha. Carraan barnootaa kan argadhe mana barumsaatti hin gatame. Jireenya biraa jiraachuu hin danda'u mana barumsaatti gatii. Mana barumsaatti na gatamee jechuudha. Ijoolleen naan duraa sun hin baranne ture. Namni naan dura namni barate hin jiru. Maatii keessa akkuma isin jedhe nama 11ffaadha. Namni 10 naan duraan baranne kan fuudhanii maatii horatan hin jiru kan ijoollee horatan jiru. Yeroo sanattuu jechuudha gaafa dhimmi kun narra dhaqqabu mana barumsaatti gatii hin gatame jechuudha. Mee Dr.Dawwit barnoota isaanii irratti akkam turan? Barnootatti sin jedhee jira jalqaba kaase barnootatti akka cichu kan na godhe jechoota gaafa jalqaba turning point kiyya sin jedhe san garasitti dhufu nama hiriyaa keessa hafe nama hin fayyadne kan mana barumsaatti gatame nama fayyadu ta'uudhaaf hiriyoota saniin dhaqqabuudhaaf focused ta'e jechuudha. Haga gaafa dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa kun miira adda addaa qaba. Haga gaafa fixee digirii koo fixee bahutti guddadhee jira nama sadarkaa dhalaaf asii achiis ilaaluu hin dandeenye. Maaliif yoo kana ta'een alatti maaliif hin fayyadu jedhamee achi gatame waan ta'eef fayyaduudhaaf barnoota kana midhaassee qabachuu qaba jechuudha. Kanaafuu barnoota irratti gaafa kutaa tokko kaasee akka kutaa 12tti 3 ol yeroo hin bahin beeku. Kutaa 3f gara 4 dabaleedhaan darbee kutaa 5tti darbee kutaa 3 semestera qaraa baradhee kutaa 4tti semestera lammaffaa qofa dhufee lammaffaan ba'e. Achi kaasee haga kutaa 11tti qabadha yeroo duraa sanii wanta tokko hin sodaanne namoonni ijoolleen baadiyyaa dhufan baay'een haga kutaa 12tti goobazii kutaa 12 irratti maatrikiin jalaa hafa. Kanaaf jecha kutaa 11tti ijoollee waliin mari'annee duubatti deebi'uu qabna. Hawaasi akka malee nu ilaalaa jira. Gaafa sadarkaa kanaan dhufee kutaa 12tti maatrikiin naa dhabame anis hawaasis hamileedhaan waan ta'eef duuba deebi'uu qabnaa jennee nama waliin mari'annee duuba deebi'uu jechuun barnootota maatrikiirraan dhufne baay'ee qabxiisaa hirdhisee jechuudha. Maaliif beekaatuma galchuu dhabe? Maaliif akka sadarkaa tokkoffaan baaneef? Kanaaf jecha maal godhe ijoollee waliin mari'annee barnoota maatrikiirra dhufu qofarratti fokkesi godhe. Isa qabxii ittiin guuratanii sadarkaa bayan kan maatrikiirra dhufne hirdhisee jechuudha. Kanaaf kutaa 11tti semestera jalqabaa sadaffaa semestera lammaffaa ba'ee achiin kutaa 12tti akka carraa waaqaa ta'ee barattoota waliin jiru keessa nama 7 sadarkaa digirii arganne. Nama torba ture. Barattoota meeqa keessa? Barattoota 300 wayii gaafa sana barataallee guddaa miti. Bara 300 wayii keessa namni 7 dippiloomaadhaan gaafa san dippiloomaa yeroo jennu namni qabxii 3 fidettu dippiloomaa galaa jechuudha. Yuunivarsiitii seenan dippiloomaa yuunivarsiitii seenanii baratu yeroo poolisii duraa sanatti poolisii duraa waan ta'eef an qabxii 3 tuqaa 2f ol fiduu qabda digirii fiduudhaaf. Nuti nama 7 san keessaanis nama tokko ture. Kanaaf achitti golbaa kaasee kutaa 12tti 3f achiin baane. 3f gadiidha jechuudha. Gosa barnootaa keessaan bulchiinsa humna namaati. Bulchiinsa humna namaa jechuun maal jechuudha? Jechuun barnoonni akka waliigalaatti yoo barnoota irraan ka'ee gara dhiphachaan dhufa barnoonni gaafa jalqaba barannu barnoota waliigalaa baratta haga kutaa 8tti barnoota guutuudha jechuudha. Amma biyyattiin leellabsitu barnoota waliigalaa namni hundi baratuu qaba. Achi gaafa kutaa 9 10 maali dhuftu dhiphachaa dhufa. Kutaa 10 gaafa xumurru social and natural jedhee addaan ba'a. Jechuun maal ta'a jechuudha beekumsa keetti focus gochaa deemta. Kutaa 11 gaafa xumurtee yuunivarsiitii joon gootu fiildii filatta jechuudha. Fiildii filatta akka carraa ta'ee gaafa yuunivarsiitii galuun barnoota biizinesii filadhee akkasuma milkaa'ee. Kanaaf biizines jechuun waliigalatti yeroo amma manaajimentii jennu manaajimentii waan baay'ee of keessaa qaba. Akkuma ol deemtuun dhiphachaa dhufa. Gaafa amma PhD'dhaan baradhu irra caalaa qorannoon kiyyaas yoo ilaalte manaajimentii jennu san keessaa bulchiinsa namaarratti fokkachee gara dhumaatitti akkasitti dhufe isa kana hojiidhaanis irra caalaa jireenya hojiitti nu jedhee ittiin milkaa'ee jedhu keessa riisarchiinis kan ittiin nu jedhee publication gahaan ittiin argadhe bulchiinsa namaa kanaan ilma qabeenya namaatti wal qabatu. Bulchiinsa humni namaa mana hojii mootummaa keessattii fi mana mootummaa alatti akkamittiin ilaalama? Bulchiinsa humna namaa yoo jennu qabeenya jiru hunda keessaa kii kan ta'ee fi qabeenya guddaa qabatamuu qabu jijjiirama biyyaatiifis bulchiinsa humna namaa namarraa yoo kaane nama jechuun dhaloota isaatiin kabajamaa uumaan gaafa uumu wanta jiru hundarraa adda godhee
kabaja guddaadhaan kan uumedha ilmi namaa. Kanaaf nama bulchuu jechuun sadarkaa sanitti namummaa eenyummaa namummaa hubatanii bulchuu gaafataa jechuudha. Kana jechuun maalidha? Gaafa namni qabeenya bulchu tokko yoo dogongore meeshaattu hammaata. Namni nama bulchu tokko gaafa hammaate sammuu namaattu hammaata waan ta'eef inni sammuun namaa sun deemee waan biraa hojjeta waan ta'eef isa sanaas deemee balleessa. Kanaaf of eeggannaa cimaa kan gaafatu jechuudha bulchiinsi namaa. Maaliif namni maashinii irra hojjetu tokko fakkeenyaaf namni maashinii irra hojjetu tokko yoo balleesse meeshaa san hin gattaa jechuudha. Ilmi namaa gaafa sammuun namaa bade inni sunis deemee waa hojjeta waan ta'eef engine of production ida namni inni ati bulchitu kun inni dhaqee waan biraa hojjeta waan ta'eef sammuun namaa eegame bulchiisa gaafata waan ta'eef bulchiinsa jedhamuma keessa of eeggannaa cimaa kan gaafatu irra caala namni maal akka ta'e hubantii kan gaafatu jechuudha. Kanaaf namni uumama isaatiin qabeenyaan adoon ta'e bifaan adoon ta'e guddinaaf xiqqeennaan adoon ta'e namni kabajamaadha. Gaafa dadamu jechuudha. Kanaaf kabaja sana beektee bulchuun dirqama kee. Bulchiinsi kun garaagarummaa qaba. Ani akka carraa ta'ee waggaa 2 waa'ee dhaabbata dhuunfaa keessa hojjedhee argeera. Bulchiinsa namaa yeroo jennu dhaabbatoota dhuunfaa keessatti dhaabbanni dhuunfaa irra caalaa profit orientedidha jechuun bu'aaf kan xiyyeeffatedha. Yeroo achitti maalidha isaan bu'aa isaanii ilaalu jechuudha. Dhaabbattoonni dhuunfaa akka bu'aa san buustuufitti si qabatu jechuudha. Nama isa si caalaa bu'aa ilaalu jechuudha. Sila mana mootummaa keessaas yeroo baay'ee hubantiin namni yeroo nama bulchuus ta'e dhabaate hubantiin garaagarummaa qabaata. Garuu comparatively isa sanarraa mana mootummaa keessatti wayyaa qabaan jedha. Garuu yoon jedhu perfectii mana mootummaa keessattis maalirraa ka'a jechuudha. Namni nama maal ta'e hubantii nama ta'uu beeka. Garuu ilmi nama akkamitti qabatamuu qaba. Namni akkamitti ta'uu qaba waan jedhu filosoofii isaatiifis hamilees namni hundi wal gaman qabu waan ta'eef garaagarummaa yoo laalu paralaalii comparatively mana mootummaatti wayyaa qaba. Garuu kan dhuunfaa sun rakkoon isaa guddaan maali? Bu'aa sana akka buustuufittidha. Akka maashinii tokko meeshaa keessa galchitee akka inni sii baasutti ilaaltu sanatti ilaalaa jechuudha. Irra caalaa namoonni namoomaaf kennuu caalaa bu'aati isaa buustu ilaalaa jechuudha. Isa kanarratti qabiinsi isaa baay'ee miidhamadha. Namoonni achi keessa hojjetan yoo ilaalte ogummaa fedhee isaa qabaatu saayikooloojii isaa deemtee gaafa qorattu akka malee gadi bu'aadha jechuudha. Saayikooloojiin isaa birriin argata garuu satisfaakshiniinis inni qabu sun maal isa kanarratti dhugaa dubbachuudhaaf qorannoo koo namni dubbise arguu danda'a. Especially qorannoo PhD irratti jedhe kanarratti irra caalaa employee engagement waan jedhu tokkotti jira. Employee engagement in a sense namni nama bulchuudhaaf nama bulchitee bu'aa barbaadu irraa argachuudhaaf akkam godhuu qaba waan jedhu namoonni afaan Ingiliffaa danda'anu dubbisuu danda'u. Irra caalaa employee engagement and organizational performance jedheetani jechuun kana maani miira abbummaa hojjetaa keessatti uumuu qabda jalqaba. Hojjetaan jalqaba value argachuu qaba jechuudha. Bu'aa barbaadu argachuudhaaf hojjetaa jalqaba value isaaf kennuu qabda jechuudha. Kanaaf namni waan san dubbisu irra caalaa publication qabu keessa citation guddaa qabu akka addunyaattis kan fudhatama guddaa qabuuf guyyaa guyyaadhaan waabeeffatamee namoonni akka addunyaatti godhaa jiru. Employee engagement and organizational performance jedha namoonni beekan irra caalaa access godhanii akka gaariitti dubbifamaa jira akka gaariitti waabeeffamaa jira waan ta'eef inni sun maalidha bu'aa barbaadu argachuudhaaf hojjetaa akkamitti qabachuu qabda waan jedhu ibsa. Kana waan ta'eef dhugaa dubbachuudhaaf Google Scholar namoonni dubbisan Google Scholar irratti Dawwit Uddeessaa gede jedhanii gaafa seenanii ni argatu jechuudha. Isa jalqaba irratti argatu keessa seenanii hubachuu danda'u. Kanaaf kan jechuu barbaade maani inni bu'aa barbaadu bu'aa kan fiduu danda'u nama waan ta'eef namni vaaluu barbaachisu argatu qaba jechuudha. Isa kana yeroo jedhu maal jechuudha? Ati gaafa nama tajaajiltu sadarkaadhaan namoonni jiran namni tajaajila barbaadee si bira dhufa. Gaafa tajaajila si barbaadee si bira dhufu dursa akka nama bulchuutti nama qofa miti namni bulchiinsa kamiirraa yoo jiru namni tajaajilamaaf bira dhufa. Gaafa namni tajaajilamaaf bira dhufu isa dhageeffachuun 50% respond argaa jechuun nama sana dhageeffachuun waan inni barbaadu sanaaf ati
wal qixxaasaa deebii kenniteertaaf jechuudha. Gaafa isa dhageeffatte. Gaafa isa dhageeffatte. Kanaaf inni dursu nama bulchitu waan bulchitu kamii keessatti nama dhageeffachuun murteessaadha jechuudha. Nama keessi isaa waa yaadee jira. Waan san irraa dhageeffachuun 50%. Persentii 50 si deemsise nama sana dhageeffatte taanaan deebii isaa kenniteertaaf jechuudha. Kanaaf innis maal jechuudha? Sirraa na dhageeffatee jira siin jedha. Achirratti aansitee deebii isaa barbaachisu kennitaaf. Deebii barbaachisu kennitaaf. What the meaning? Deebii barbaachisu jechuun maal jechuudha? Eetii qofaa miti. Waan walii ta'uu danda'a. Deebii barbaachisu yoo jenne. Maaliif atiis bakka hojjetu sanatti hojimaata hojii jira qajeelfamni kan ittiin hoogganamtu. Waan qajeelfamni eeyyamne namaaf hin eeyyamtu. Waan qajeelfamni namaaf hin kennine namaaf hin kennitu. Garuu namni barbaadee dhufee jira. Isa kana maal jalqaba irraa dhageeffatta? Yoo eetii jedhuu dandeettu ta'e eetii jettaani. Yoo ammoo waawwoo ta'e waawwoo jettaan achumatti. Maaliif akka inni argatuu hin dandeenye ibsitaaf. Kan amma garaagarummaan jireenya namarratti jiru. Gaafa ati waan inni barbaade dhageeffattee waawwoo jetteeni maaliif akka inni dhabe ibsitee fi namni sun gahaadha jechuudha. Deebii gahaa jennaa jechuudha. Deebiin gahaan yeroo tokko tokko namni akkamiin ilaala waan namni si gaafate jettee kennuufii qofatti fakkaata miti. Deebii gahaa kan jennu maaliif akka dhabetti himtaa jechuudha. Kana gochuudhaaf namoonni maal godhu amma yeroo baay'ee komiin dhiyaatu maali waan isaa deebisuun qabu jedhee dubbisuu dida nama. Inni rakkoo ta'u isa kanaadha jechuudha. Wanti guddaan filosoofii dhibii maaliin barbaadu? Deebii gahaa yoo jennu namoota hubannellee fammoo hubachiiseera jechuun deebii gahaa yoo jennu qofaa miti waan walleen deebii gahaa ta'uu danda'a. Sababa dhoggiteef sana garuu itti himuu barbaachisaadha jechuudha. Bulchiinsi nama waliin isa kana ta'uu qabaadha. Namoonni adda addaa sadarkaa adda addaa yeroo baratanii xumuran ni eebbifamu. Eegii eebbifamanis immoo waadaa ni seenu. Garuu eegii waadaa seenanii booda sadarkaa mana hojii adda addaatti yeroo qaxaramanis ta'ee yeroo hojjechuu eegalan waadaa sana galmaan hin gaane. Isin akka keessanitti akkamittiin ilaaltan? Waadaan dhugaa dubbachuudhaaf waan baranne hawaasan tajaajiluudhaaf malee beekumsi sii kennamu siifii miti akka ittiin tajaajiltuufidha. Carraadha nama dura baatee ogummaa argattee tajaajiluun carraadha. Kanaaf yeroo baay'ee maali waadaa hawaasaan dagata namni yeroo baay'ee hojii isaatti gaafa deebi'u hawaasa keessaa baane san wanti nuti jalqaba hubachuu qabnu ani har'a carraa kan argadhee baradhee as ga'e kuni akka namaan tajaajiluu sana ta'uu danda'a ture akka carraa argadheetin. Carraan na dhaqqabeetani. Kanaaf waadaa galle sana yeroo baay'een dagatama jechuun maalidha? Haqummaadhaan hawaasa tajaajiluun murteessaadha. Maaliif inni jalqaba hubannu maani wanti nuti arganne sun beekumsi nuti qabnu dandeettiin nuti qabnu yookiin qabeenyaas kan horaate of ifii isaatiif adoo hin teene namaaf akka qoodduudhaaf. Kana jechuun maalidha? Wanni ati beekte sun wanni ati baratte gaafa meedikaal dookterii baratte ittiin fayyadamtu if yaaluu hin danda'u dookterichi sun. If yaalu maaliif isaan ta'u neeka? Kanaaf hawaasa ittiin tajaajilaa jiru. Kanaaf ogummaa kamiyyuu keessa jiraatu. Gaafa barattee baate gaafa darbite achi baate isa sana itti fayyadamuudhaaf adoo hin taane nama fayyaduudhaaf hawaasa ittiin tajaajilta biyya ittiin ceesitta hawaasa ittiin ceesittee biyya ittiin ceesitta akkaataa professional ethics waan jedhamutu jira. Irra caalaa uumaan gaafa nu uumu sammuu keenya keessatti isa nu to'atu sammuu nu kennee jira. Ilmi namaa gaafuma dhadhamu kaasee waan hamtuuf waan dansaa dhalootaan beeka keessa jira waan ta'eef. Kanaaf professional ethics gaafa ittiin eebbifannu fiildiin nuti ittiin eebbifamnu suni waan barbaadu qaba. Ethics mataa isaa qaba jechuudha. Ethics sanaan bitamuun baay'ee barbaachisaadha ilma namaatiif. Kana kan jedhu ethics kun maaliif gaafa inni nu godha? Ilmi namaa namni tajaajila na bira dhufe suni akka an tajaajila nama bira deemee wanna hubachuu qabdu. Gaafa tajaajilamuuf nama bira deeme waan namni sun naa godhuuf an fedhu sani inni sinarraa fedha. Waan namni akkana tajaajilu namni na tajaajilu waan barbaadu sani nama na tajaajiluuf kennuu danda'u qaba. Isa kana hubachuun murteessaadha jechuudha. Kanaaf professional ethics yeroo baay'ee eegamu biyya kanatti rakkoon biyya kana keessa jiru hojii mootummaas ta'ee kan dhuunfaas yeroo baay'ee kiraayisiin kan uumamu professional ethics waan ittiin hojiin sun barbaadu gaafa godhuu dhabne jechuudha. Adoo wanti hunduu
akkaataa ogummaan gaafatuuf akkaataa sila qajeelfamni jedhuun goona ta'e rakkoon uumamu. Kanaafi dhaloonni keenya anaas ta'e namoonni jirru kamiyyuu har'a carraa arganne hawaasa tajaajilatti jirru professional ethics itti adeemnu irra caala sanguma caala uumaadhaan kan nuuf kenname human ethics jechuun namni akkasiin jedhan gafa kabajamaadha. Dhalootaan waan dansaadhaaf waan hamtuu addaan baasee beeka isa sanaaf haa bitamu. Gaafa isa sanaaf bitamte safuu eeddee professional ethics sanallee kan eeguu dandeessu gaafa namni maani waan jettuuf jettu. Tajaajila ati kennitu kamiyyuu indirective or in another way namaan wal qabata. Tajaajila ati kennitu kamiyyuu namaa tuttuqaa jechuudha. Kanaaf namni maani ani adootee maal barbaada isa jedhu san hubanne yoo tajaajilli gara ethics'itti deema. Waan namni har'a irraa barbaadaa jiru san anis nama biraa irraa barbaada. Akka nama biraa irraa argachuu fedhu sanatti nama narraa waa argachuu fedhus tajaajiluu qaba. Inni jedhu sun waan baay'ee nu deemsisa yaada. Hubannoo hawaasni qaama miidhamaadhaaf qabu akkamitti ilaaltan? Hubannoon qaama miidhamaaf namni qabu garaagarummaa qaba amma jechuun ana amma qaamni miidhamni sinarra ga'ee kaasee har'aatti waggoota dheeraa dabarsee jira. Ani gara umurii kiyya 11 akkawaabii naannoo sanattidha kan narra ga'ee. Gaafa sanatti hin beekamu. Rifaatu guddattu ta'ee jechuudha. Hawaasa keessatti especially naannoo baadiyyaa keessatti dhaladhe akkuma siin jedhee magaalatti hin dhiyaannu namni naannoo san jiraatu waan biraan beeku waan naannoo ollaa isaa keessa jiru. Ollaatti dhaladhe keessatti nama jalqabaatedha yeroo miidhamni akkasiin irra ga'u. Kanaafuu maaltu ta'e jechuudha maatii kootiif hawaasa keessa jiraadhu keessalleetti rifaati guddatti ta'e. Ilaalchi gaafa san jiru maani bakka hin fayyadu maal jechuun ni jedhamaa ture. Sadarkaa kanatti akka dhufuufis bu'uura kan naate akkuma gaafa siin jedhe jireenyi kiyya inni jalqabaa horsiisee bulaa nama loonii ta'ee hafuuf ture. Inni narra ga'e kun turning point naa ta'e jechuudha. Garanatti akka gara barumsaatti dhufu Dr.Dawwit argitu kun kan dhufee fi miidhama narra ga'e kanaaf sababisa. Maaliif aduu achitti hafeera ta'e hiriyoonni kiyya jiru hin beektu ati amma isaan hin beektu naannoo sana keessa jiraatu naannoo sana qofa keessa jiraatu waan ta'eef horii sana qabatanii naannoo sana jiraatu waan ta'eef gaafa sana garuu rifaatiin guddaan ta'e maaltu jedhame hiriyaa keessaa hafee jechuudha jedhamutti uumamee jechuudha. Maaliif yeroo sanatti akka malee rifaachiisa. Maaltu irra dhaqqabe maaltu laalama maatiin kun maal godhatee jira maaliif irra dhaqqabe wanti jedhamu jira hawaasa keessatti maal waan godhaniif. Maaliif akka abaarsaa akka maaliitti laalama ture yeroo sanatti jechuudha. Kanaafidha maaliif mucaan kun sin fayyadu yoo nama barumsaatti gatiin kan dhufameef. Turtii keenya marsaa tokkoffaa Dr.Dawwit Uddeessaa wajjin taasisne afaan kutaa tokkoffaa asirratti goolabna. Sagantaa keenya kutaa lammaffaatiin hanga wal agarutti karaa YouTube chaanaalii Kunis Jira Mediaatiin subscribe, like, share, comment gochuudhaan nagaan nu tura.